Mootummaanis fitti sindiisu. Warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu akka dubbaan nanaasiis. Kana rakkoote san fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Hayyee dhiifama naa godhaa. Ani naan jabiloota tiksuun na yaada dannaa sana teeppiillee qabnu mana keenya. Reediyoo hundeessaa bitaniin abbaa kiyya dhagaa ture. Wayin sidaa mataana laatti na gorii amsa kiyyas barii samarraa barii makeessaaf gadam sochiree dhuunfaa marii salaamaa jedhee isa dhugaa rabbiif ani abjuunatti fakkaata nama kana faana waltajjii tokkorra dhaabbadhee performu gochuu kootii fi kabajaanan as waltajjiitti saffeera. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa irraa akkuma hundi kennaa beennu Jawaar kitaaba isaa hin gaabu jedhu eebbisuuf biyya garaagaraa irra deemaa turee jira. Akkasumas hawaasa uummata Oromoo biyya garaagaraa keessa jiru wajjin marii taasisee jira. Achirratti gaafii hin yaadamne mormiin hin yaadamne irratti ka'ee jira. Yaada haaraa isaa deebii inni kenne kana hundaa qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Mootummaanis fitti sindiisu. Fitti sindiisu. Ilfiiftu ixee nundiisu. Dhiiga dibatanii tiitichi narraan qubatin jechuun hin danda'amu. Itti gaafatamtummaa ni fudhattaa. Ni fudhattaa. Balaa uummata san irratti dhufuuf. Ni beeka mootummaan. Ofiif muundan. Mootummaa Oromootti addunyaan beeka. Waanii fi ta'anii fannisan dhaabbatanii buusuun nama dhiba. Waan ta'anii fannisan siinjaa Oromoon. Dhaabbatanii buusuun nama dhiba. Gaafa biyya galtan nuti biyya bulchuudhaaf jaarmayaan qabnu jettanii garagaraan hin galleessi. Ga'umsa hin qabnu jettanii oppidiyoo jaarmaya qabuu fi ga'umsa qabu bakka buufannan jenneessi. Ummata Oromooti jettan waan kalee isaa adiidha jettanii dubbattan arra Oromoodhaan deebitanii gurraacha yeroo jettanii dubbattan xiqqishoollee sammuun isinitti hin dhagayamu. Ummanni Oromoo kun meeshaadha seetanii boo hoolaadha seetanii. Artist Kadir Martuullee waa'ee kanarratti akka isaatitti jechuudha yaada isaa akkanatti kennee jira. Uummata Oromoo kana meeshaadhaa seetan immoo hoolaa seetan. Uummanni Oromoo ammaan booda miidhamuu hin qabu jedhee yaada isaa akkanatti ibsee jira. Gargarabahiinsi Jawaarii ofii gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo akkasiis ta'ee Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jiraa waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee. Yaadni kun yaada kan kee qofaadha. Uummanni si faana hin jiru. Kanaafuu yaada nama dhuunfaa faana wanti iyyinuuf hin jiru jedhee yaada isaa akkanatti ibsee jira. Kana qofaa miti haalli ati mootummaa kana ittiin ibsitu baay'ee nu qaanesseera. Yookiin haalli ati mootummaa aangoorra jiru kana ittiin ibsaa jirtu baay'ee nu qaanesseera jedhee dubbatee jira. Haa ilaallume. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu akka dubbaan nanaasiis. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraata. Nama keenya kana akkasitti walitti qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal fide wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoo maal dabala. Marii hawaasa yookiin uummata wajjin taasise kana irratti namoonni yaada isaa morman yaada isaanii akkanatti ibsataa turanii jiru. Kana qofaa miti gaafii namoota hedduu ajaa'ibsiises gaafatamee jira. Haa ilaallume. Dhuftee jirta. Dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuuti jechuu barbaada. Galatooma.
ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha walabummaa birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun ummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu ummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Umar yaada isaa akkanatti ibsee jira. Jawaaris deebii gahaa waa'ee kan irratti kennee jira. Yaada isaa haaraa jechuudha. Itoophiyaa fi Oromummaan walitti araaramuu qaba. Ammaan booda tokko ta'uu qabna jedhee waa'ee kan irratti ibsa bal'aa kenneera. Haa ilaallume waan inni jedhe. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyaa fi ilaalcha Oromoo. Dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Haana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessanii. Hoogganaan waan uummataa ta'uu dubbata. Waan uummataa ta'uu dalaga malee waan uummata harka dho'isiisu takkaa'uu ziis goosisu san hin barbaadu. Yaada asiin duraa jijjiireeti sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru wajjin tokko taanee wal kabajjinee jiraachuu qabna jedhee yaada isaa akkanatti ibsee jira. Kana qofaa miti mootummaa wajjin yookiin mootummaan gara kan kee dhufee hin mari'anna osoo jedhee mari'achuu barbaadda jedhamee gaafatameeti waa'ee kana irratti mari'achuu akka barbaadus dubbatee jira. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደፍሮ ቢመጣስ ለውይይት ዝግጁ ነህ? እኔ ሰይጣንም ከመጣ ለመወያየት ዝግጁ ነኝ ወዳጄ። በጣም አዎ አንድ መልዕክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሉክ እኔ I want to have conversation. ታውን ሆል የምናዘጋጀው ለሁሉንም በማንኛውም ቋንቋ ማንኛውም ጥያቄ ይዛችሁ ነው። ምክንያቱም ያሉ ጥያቄዎች፣ ያሉ ስጋቶች፣ ያሉ ሐሜቶች ወደፊት ካልወጡ ካልተወያየን አናርኪ ውስጥ ነው የምንገባው። በጣም አደገኛ ውስጥ ነው የምንገባውና በምናዘጋጃቸው አሁን ነገ ኦስሎ አለን፣ ከዛ ማንቸስተር አለን፣ ከዛ አሜሪካ እንሄዳለሁ። I'm creating a forum. I'm creating a platform. Town hall nu ተሳተፉ። Social media ላይ we have created a platform. Engage, air your view. Debate, reject የማትፈልገውን ነገር You are cordially invited ወደፊትም ሌሎች ሚዲያዎችም ላይ በስፋት ምን ይሆናል ወል ከበጅኔ ወል ተንዴኔ ወጅን ጅራችሁ ቀብነ ዲገሙን hin barbaachisu jedhee akkanatti dubbatee jira kana qofa miti mootummaa wajjinis marii akka barbaadu dubbateera jechuudha viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan isinis yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa namoonni haga ammaatti ilaaltanii maatiin ta'e maatii ta'a laayikii godhaa viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer godhuu hin irraanfatina viidiyoo biraatiin walitti deebina hangasitti turtii gaarii